Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiruuf jireenyi maal fakkaata? Alhamdulillah askeenya jira galata rabbiiti baganaaf jiraattanii har'a garuu viidiyoon tun kan waraabamteen kaameraadha. Yeroo jalqabaatiif kaameraatti dhiyaadhee kaameraadhaan har'a viidiyoo bareedduu kana hojjechuudhaaf waan hin kaayyeeffadheen qaba. Viidiyoon kunis kanarraa kun viidiyoo qulqullina qabu jeen yaadaa jira. Akkam jirtan isin nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiruuf jireenyi maal fakkaata? Alhamdulillah askeenya jira. Garuu an viidiyoo galgalarraan guyyaarraan sheer godhaa jira. Maaliif akkatti galgalarraa guyyaarraa sheer godhaa jira? Dhiifama gidduun waa dubbannee turre. Maaliif galgalarraa akkatti sheer godhaa jira? Kana dura viidiyoo namaa danuudha kan inni gadhiise. Viidiyoo namaa baay'een gadhiise sanitti view baay'ee na jalaa fudhatee deeme. Saatiilee hangaan qabu saatiilee fudhatee deeme. Sababa saniifin viidiyoo galgalarraa guyyaarraa sheer godhaa jira. Dhiifamallee naaf godhaanis ni jaa. Akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii jirtanii akka dubbachaa jiru. Teemii shawuudha, tamam shawuudha, ooroodha, laayik godhaa, koomentii jalatti kannaa yaada yoo qabaatanis nuuf barreessaanis ni jaa. Wal jajjabeessuu qabnaa. Bara 2023 kana keessa waan gaarii hojjechuudhaaf inshaallah tokko jennee eegallee jirra. Inni kutee isa kutee galaanni hafuudha akkuma Oromoon jettetti amma kanaas waan haaraa qabannee dhufaa jirra. Viidiyoon qabannee dhufnus ganaa viidiyoo qulqullina qabdu akka ta'e abdii qabnaa. Viidiyoo qulqulluu qabdu har'a kaasnee kun eegallee jirra. Yaada keenyaas haaromsinee jirra, qalbii keenyaas haaromsinee jirra. Umriin keessanillee haaraa rabbi isiniif haa godhu. Yaada keessanillee yaada haaraa rabbi isiniif haa kennu. Bara 2023 kana keessa carraa haaraa, hojii haaraa isiniif haa kennu. Waan yaadannu rabbi akkasii kan abdii qabna. Wal cinaa dhaabbannaa, wal jajjabeessinaa. Tamaam ishee ooroo laayik godhaa, koomentii jalatti kannaa, wal jajjabeessinaa. Inshaallah taala ulfaadhaa galatoomaadha. Wajjumaan jirra hamma jirutti wal gargaarraa wal cinaa dhaabbannaan isiniin jaa jajjabaadhaadha. Yaada yoo qabaattanis gara koomentiitiinis nu barreessaa, sheer godhaa, laayik godhaadha. Yaada yoo qabaattanis waliif deebisnaa. Yuutuubii keenya sabiskiraayib nu godhaa, laayik nu godhaa, sheer nu godhaa, wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaan isiniin jaa galatoomaa ulfaadhaa gadaa. YouTube irratti waan bareedaa hojjetan fakkeenyaaf amma ijoolleen durbaa warreen maan iddoo tokko hojjetan nama lama nama sadii taatanii yoo hojjetan fakkeenyaaf biraankii garaagaraallee hojjechuu dandeessan isin ijoolleen durbaa. Maaliif ijoollee tokko tokkotti garuu hojiin jabaachuu dandeessi. Maaliif warreen carraa qabdan nyaata illee irratti hojjedhaadha. Ijoolleen keenya garuu wanti irratti hojjetaa jiran waan wal fakkaataadha jechuudha. Amma fakkeenyaaf yuutuubii arabaa yoo fudhattan nama miliyoona 3, miliyoona 5, miliyoona 10, miliyoona 20 firawwata. Sekendii 25, 26 jechuudha. Maaliif kuni ni Oromoon viidiyoos waliif hin daawwannu, sheeris waliif hin goonu, laayikis waliif hin goonu. Akkuma wal beeknuuni sheer waliif goone, laayik waliif goone akkasii miti. Nama Oromoo tokko guddisaa laayik godhaa, sheer godhaa fi koomentii jalatti kannaa. Yuutuubiin tokko yoo koomentii baay'ee qabaattee sheer taati nama hunda bira dheetti jechuudha. Maaliif wal gargaaruu uumama jiraatii wal jajjabeessuudhaa wal cinaa dhaabbannaa inshaallah taala yoo rabbi jedhee. Warreen viidiyoo hojjettan warreen carraa qabdan kaameraa bitadhaa, kaameraadhaan hojjedhaa. Maaliif anama viidiyoo calma jeetii waraaba garuu immoo warra akka carraa ta'e kaameratti hin dhiyaadhe. Viidiyoo tanarra kaameraan waraabee ilaalee meeni ilaala. Inshaallah yoo rabbi jedhee yoo carraa qabaattan kaameraa bitadhaadha. Yoo biyya keessatti illee haala hojiitiin isin mijachuu didee gaafa biyyatti galtanii illee hojjechuu dandeessanii kun carraa bareedaadha. Fakkeenyaaf dhaabbata guddaa tokko dheetee yoo maallaqa liqii gaafatte maal hojjetta siin jee si gaafata. Dhaabbata maalii qabda siin jaa. Fakkeenyaaf biyyoota guddatanitti yoo yuutuubii qabaatte baankii dheetee mana maallaqa fudhachuu dandeessa.
dhaabbilee kanarraa faawundeeshinii dhaabbata kanarraa hojjetee yoo yuutuubii qabatte maallaqa liqii fudhachuu dandeessa jechuudha. Akkuma nama mana ijaarratee mana qabutti jechuudha. Akka biyya keenyaatti yoo mana qabaatte biqiltuu baay'ee qabaatte maallaqa mana baankiitti dhiitee fudhachuu dandeessa. Biyyoota guddatanitti maallaqa naan keessatti baankii dhiitee liqii gaafattee maal qabdaa jedhanii si gaafatu. Dhaabbata maalii qabdaa? Maaliin hojjetee nu kaffalaa? Wanta akkas saamudha jechuudha. Namni yuutuubii qabu chaanaalaa yuutuubii qabu yuutuubii keessan eeggadhaadha. Abbaa qabeenyaati. Gaafa biyyatti galtan waan guddaadhaatti hojjettanii paaspoortii keessan eeggadhaa. Imeela keessanis eeggadhaa. Waan hin taane illee feesbuukarraa fuutanii irratti maxxansinaadhaa. Jabeeffadhaa. Wal gargaaraa wal cinaa dhaabbadhaan jaa akka dubbachaa jiru Tamaan Shoo Oroodhaa. Laayikoodhaa koomentii jalatti kennaadhaa. Gargaaraa wal cinaa. What's up ye? Abbaa garoo jaanii jira nama Jimmaati. Jaarsi tokko baay'ee nama komalchiisaa nama Aggaarooti. Gara biyya Awurooppaa kana jira. Bara baay'ee waggaa 2-3 liivii kana seenee haasaa baay'inaanii. Yeroo liivii seenee maal jedhanii ta'a what's up? Gaasa what's up tanatu haaraa baay'ee namni what's up kanaanii wal jala jasaasi WhatsApp kanaan haasaa maal jedha inni maal jabeeta WhatsApp jedha. WhatsApp jechuun sun hiikaa qabdi. Abbaa beekuufis ni beeka. Anamma ergaa tokkoon qabadhee dhufee ergaan qabadhee dhufee 2023 kana keessa carraa bareedaatu jira. Carraa kana abbaan itti hojjetee itti of gargaareef carraa bareedaadha. Maaliif yoo jettanii yuutuubii shoortii irratti kan xiyyeeffate amma bara ammaa kana kaampaanii yuutuubiis kan xiyyeeffate yuutuubii shoortii irratti yuutuubii shoortii kana keessaafuu viidiyoon ijoollee durbaa baay'ee daawwatamti. Isiniif daawwatamti ijoolleen durbaa baay'inaan wanti irratti xiyyeeffatan viidiyoo dheeraa odoo hin taane viidiyoo shoortii kana irratti xiyyeeffadhaadha. Viidiyoo shoortii kana hojjedha. Amma viidiyoo shoortii kanarraa Joonii kana 30 irraa kaasee beeksisni irratti gadhiifamuu deema. Keessaafuu ijoolleen keenya warreen muunii taatan kan irratti xiyyeeffatan yuutuubii shoortii kana irratti silaa xiyyeeffatanii natti tola. Maaliifii sekendii 25 sekendii 15 kan waraabamu namni illee ni ifatu hin dhageeffata jechuudha. Kanarraa viiyuu guddoo argattanii keessaafuu warri muunii taatan viiyuu gurguddaa argachuu dandeessanii kaampaanii yuutuubiidhaa warra muunii ta'eef maal irratti isinii kaffala beektaa? Viiyuu irratti isinii kaffala. Kana achi sa'aatii ta'e guuttatte muunii taatee waan sirra barbaachisu guuttee seera yuutuubii qofa hin cabsine. Seera yuutuubii qofa cabsu baanaan yuutuubiin maallaqa sii kaffalu. Kan sii kaffalu eenyu beektaa? YouTubein ke ati fifu kampani YouTube malaga kaffalta. YouTube tu nak kaffalan jin ati fifu YouTube malaga kaffalta. Warra beessa jiratti gadi boonsantu parsantaa 45 fudhata parsantaa 45 kampani fudhata sifi YouTube kampani YouTube ol kata qoodatan jechuudha. Abbaa beessa irratti gadi boonsantu malaga isiniif kaffala jabaadha hojjedhaadha carraa bareedaa qabdanii warri muunii taatanii wal jajjabeessaa share waliif godhaa like waliif godhaa abdii ka qabdan abdii qabna. YouTube irratti waan bareedaa hojjetan fakkeenyaaf amma ijoolleen durbaa warreen maan iddoo tokko hojjetan nama 2 nama 3 taatanii yoo hojjetan fakkeenyaaf biraankii gargaraallee hojjechuu dandeessan isin ijoolleen durbaa maaliif ijoollee tokkotti garuu hojiin jabaachuu dandeessi maaliif warreen carraa qabdan nyaata illee irratti hojjedhaadha. Ijoolleen keenya garuu wanti irratti hojjetaa jiran waan wal fakkaataadha jechuudha. Amma fakkeenyaaf yuutuubii arabaa yoo fudhattan nama miliyoona 3 miliyoona 5 miliyoona 10 miliyoona 20 firawwata sekendii 25 26 jechuudha. Maaliif kuni ni Oromoon viidiyoos waliif hin daawwannu shares waliif hin goonu likes waliif hin goonu akkuma wal beeknu share waliif goone like waliif goonu akkasii miti
nama Oromoo tokko guddisaa laayik godhaa, sheer godhaa fi koomentii jalatti kannaa. YouTube'n tokko yoo koomentii baay'ee qabaattee sheer taati nama hunda bira dheetti jechuudha. Maaliif wal gargaaruu uumama jiraatii wal jajjabeessuudhaa wal cinaa dhaabbannaa inshaallah ta'ala yoo rabbi jedhee warreen viidiyoo hojjettan warreen carraa qabdan kaameraa bitadhaa, kaameraadhaan hojjedhaa. Maaliif anama viidiyoo calma jeetii waraaba garuu immoo warra akka carraa ta'e kaameratti hin dhiyaadhe viidiyoo tanarra kaameraan waraabee ilaalee meenii ilaala inshaallah yoo rabbi jedhee yoo carraa qabaattan kaameraa bitadhaadhaa. Yoo biyya keessatti illee haala hojiitiin isin mijachuu didee gaafa biyyatti galtanii illee hojjechuu dandeessanii kun carraa bareedaadha. Fakkeenyaaf dhaabbata guddaa tokko dheetee yoo maallaqa liqii gaafatte maal hojjetta siin jee si gaafata, dhaabbata maalii qabda siin jaa. Fakkeenyaaf biyyoota guddatanitti yoo yuutuubii qabaatte baankii dheetee mana maallaqa fudhachuu dandeessa. Dhaabbilee kanarraa hoo faawundeeshinii dhaabbata kanarraa hojjetee yoo yuutuubii qabatte maallaqa liqii fudhachuu dandeessa jechuudha. Akkuma nama mana ijaarratee mana qabutti jechuudha. Akka biyya keenyaatti yoo mana qabaatte biqiltuu baay'ee qabaatte maallaqa mana baankiitti dhiitee fudhachuu dandeessa. Biyyoota guddatanitti maallaqa naan keessatti baankii dhiitee liqii gaafatte maal qabdaa jedhanii si gaafatu. Dhaabbata maalii qabdaa? Maaliif maaliin hojjetee nu kaffalaa? Wanta akkas saamudha jechuudha. Namni yuutuubii qabu chaanaalaa yuutuubii qabu yuutuubii keessan eeggadhaadha. Abbaa qabeenyaati. Gaafa biyyatti galtan waan guddaadhaatti hojjettanii paaspoortii keessan eeggadhaa. Imeela keessanis eeggadhaa. Waan hin taane illee feesbuukarraa fuutanii irratti maxxansinaadhaa. Jabeeffadhaa. Wal gargaaraa wal cinaa dhaabbadhaa hin jaa. Akka dubbachaa jiru Tamaam Show Oroodhaa. Laayik godhaa koomentii jalatti kannaadhaa. Gargaaraa wal cinaa. Ifama wajjin nama wajjin haasaa jira. Fuula kaameraa dura teessee sagalee ol kaastee dubbachuu hin dandeessu waan ta'eef akkasiin isin jira. Nuti ilmaan Oromoo keessaafuu ijoolleen keenya amma baay'ee guddataa jiru yuutuubii. Garuu wal guddisaa ijoolleen amma lafaa kanillee wal guddisaadha. Gidduutti dhaamsa xiqqaa tokkoon qaba. Warreen amma yuutuubii banatan ana hubannoon qabu. Kana dura yuutuubiin qabaa. Hooma sirba barbaadeen irratti maxxansa koopiraayitiin itti ergaa waa'ee koopiraayitii sillaaru waa tokko sillaaru. Garuu akirratti yuutuubiin koosni haqamtee kana dura jechuudha. Ijoolleen keenya kan amma yuutuubii bantan baay'inaan sirba namaa, raayyaa namaa, faarsaa maalii irratti maxxansinaadha. Matuma keessaniif maxxansaadha. Matuma keessaniif uuma isinitti tolu jechuudha. Namni lama namni sadii maasii hin daawwanne namni afur namni shan maasii hin daawwanne isuma keessan jechuudha. Gaafa kaampaaniitti dheetee kaampaanii yuutuubiidha. Ati jireenya biyya namaa wajjin baay'ee itti dhamaatee monii si deebisuu dhiisuu danda'a. Maaliif monii yoo si deebisuu dhiisuu danda'e rakkisaadha. Sa'aatiilleen karaa tokkoon rakkattee hooma hojjettu kanarraa maal jettee sa'aatii tana guuttataa jireenya biyya namaa kanaa wajjin xinnoon ulfaata waan ta'eef ijoolleen amma yuutuubii banattanii baay'ee muuxannoos hin qabne anti jaabullee muuxannoo hin qabu. Garuu waan irra ga'een isinitti himaa viidiyoo yuutuubii keessan irratti hooma keessan maxxansaadha. Hooma keessan sheer godhaan isin jaa galatummaa ulfaadhaa wal jajjabeessinaa. Tamaam Show Oroo laayik naaf godhaa sheer godhaa koomentii jalatti kannaa. Yaada yoo qabaatanis wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa inshaallah ta'ala waan guddaa waliin hojjennaa. Akkasiin isin jedhaa yuutuubii koo kanallee laayik naaf godhaa akka nama danaa bira dhayitu jechuudha. Ana muuniis hin taane yuutuubiin koo amma reefu hin bane waan ta'eef wal jajjabeessuu qabnaa wal cinaa dhaabbachuu qabnaa. Inshaallah ta'ala yeroo binu laaffisee yeroo gabaabaa keessatti nus guddachuu dandeenya bakka yaadne ga'uu dandeenya. Inshaallah ta'ala rabbii kadhanneen isin jaa galatuma ulfaadhaadhaa wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa galatuma ulfaadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.